ani me jedhera ruutaanii Abrahaam irratti hin hojjettin jennan ruutaan maal akka jette dhageessanitti viidiyoo gara dhumaa irratti jechuudha gara dhumaa caafii irra hiddee wanti baay'een ta'eera viidiyoo hin waraabne malee jettee jechuudha antuuta bishaan buutee Abrahaamin goote ruutaanii jechuudha abbaa manaa deeffachuuf osoo hin taane ammallee xibbaa xibbee irratti taphachaa jirti maal taataniittu isinii ruutaanii jechuudha mee ila kokkee shi gayrame hojiin Abrahaam kun gochaan Abrahaam kun jechuudha borumee waasiin qabeetteetti shime waasiin qabu waan inni nagatee hin deemne waasiin qabeetti sirrii inni dubartii bare ermeelaan immoo jechuudha sirrittiidhaan ni jaalata imuu sodaate malee mucaa kee alatti hin argattu fidhee irradda jetteeni isgoo barana qoddu jedhan ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa jechuudha kan dheebonnee eegaa turre ani turanii dhufu fa'ii minaamina jedhee yaaddaa kanan ture jechuudha na osoo hin arginarra faalaa ta'e jechuudha kamaaloo kan mucaan qasuusii nutti ta'e jechuudha na ana la taa'ee naggeeffadha miti hordoftoota kee haa ta'u malee gaa'ii amma abeel egaa akkuma iddumatti hirkatee dhaqee hirkate sanatti hafani dubartoonni sadan wal biratti haftee maalidha yaannati kaascha kummee gaarii miti abeel yeroo kana hin barbaachisu saatii kanatti rakkoonatti fidaadhe maali jechuudha si'iifis gaariidha isaan lachuuyyuu baraniitu kani barbaaddeennaanii lachuuyyuu dhabuun barbaadu siin hin jenne hanii ermeellaas nan jaaladha ruutaan isaadha mucaa kootiiti nan jaaladha isa kanaaf iyyuuti yeroo kanatti hin turree saatiin kanatti hin turree yeroo natti nagaafattee otoo mana goota hime iyyeen sinitti man ture amma garuu iyyuu hin danda'u kamaalan godhate suutuma hidheen sinitti hima achi booddee utuma jedhanii utuma akkasittiidhaan cenniq xabbiq jedhee mataa qabatee gadi gombifamee utuma jiru achi ermuun koo dhuftee jilbeeffattee murteessee waan akkasiiti Abrahaam jettee harka ishii kanaa harka isaa keessa galfattee simmeetii kee akkanatti himtuun barbaada waan tokko qofa sirraa barbaada jaalala ishii jettu sana sirraa barbaada yennaan osoo jaalala ta'uu baateera ta'e ani guyyaa tokkoyyuu si faana hin oolu jennaan isa akkanaa miti kan ani barbaadu bakka keessarraa yeroo akkanumaaf dhamaatanaan jedha namni baay'een akkanumaaf dadhabda malee kan kee miti naan jedha namni baay'een kanaaf immoo deebii barbaada deebii argachuun fedha jette kaa achumaan inni deebitti kennuu didee bakka ishiin himmaan inni boochi ijji kuni fuulli kuni timaatimii fakkaate yeyyee jetti maal jetti cannaqamti uu jetti inni yaadan kennuufi maalin jedhuuni deebisee ol qabee immoo himman irraa xaraguu barbaada achi booddee bakka cinniqi gaafa jedhu malsi sirraa barbaannaa deebii sirraa feenaa hadha deebii otoo sirraan fudhatiin abadan ba'uun hin danda'amu ka'uun hin danda'amu dirqama keeti deebii fidiidhani deebii fiduu didi inni eegu deebii fiduu didi kennuu didi as baasuu didi cinniq giggir mucayyoon hin boochi mucayyoon yaada isaa tuuqqise moo iyyuu ispoortuma jechaa jirtu tuuqqisee mucayyoon baay'ee hooqattee jirti jechuudha lafa hin taane dhaabxee iddoo hin taane dhaxxee jaalaleen akkatti si xoolasee lafa si kaa'u maal jechuudha mee dhiira meeqotoo jiru ermeella osoo ana obboleetti kiyya taatee hadha sintuman ture boocha sanarratti jechuudha maal jechuudha minna akkana basawee jaama dheettee hedduu jaalallaan ana biratti jaama ta'e hin beeku dhugaan sin jedhe jaalallaan biratti garraamii filatee kan jaalatu hubatee kan jaalatudha ana biratti kisin biratti hin beekan dhugaan sin jedhe shamarreen Oromoo biratti kana dhee yaadan ishee akkasumadhaan gadhiisii kanaadhaaf abbaan sabeeffanne iddoodhaaf kan hin qabne waan abbaa faati jedhani lafatti kufuun malu gaafa abbaan gorsu kan hin fudhanne malee kan fudhatte jechuudha eessa akka dhaabbattu beekta akkamitti gaala ishee akka bulchitu beekta akkamitti riyaa ishee akka ooftu beekte jechuudha anamma kiloo waggaa afur ga'uuban waggaa afur karaa namaa naa dhufe guyyaa gaaf tokko wallolleen ben isayyuu anatu aarii madaamitti ba'a innan aarii madaamitti ba'e inni bilbila keessaa calleedha waan tokko hin dubbatu jechuudha waan tokko dhaqee bilbila isaa jirti laaqxe bakka allaqe isayyuu galgala wayii wal dubbisu keessan sibiila jechuudha foon haadha koo sana nama wakabaa jechuudha ruutaan hin dhufte ruutaan gaardii fakkaatti ministeera ishee keeyyattee takka ol margaanfatti miila ishee kana takka qabrarri jetti qindirri jetti ma'aan yereera ruutaan biraami feetu abaddi feetu
infeetu ishiin lamayyuu viidiyoon doorsaa jirti waan baay'ee goon irra waraabne malee ilaalame akkas jedha namni abbaa manaa ofii barbaaddatu akkas jedha akkasitti haasa'a namni abbaa manaa abbaa mucaa isaati ofitti fuduu barbaadu akkas jedhee haasa'a inaasa'u abadaan inaasa'u kiingeedhuun egaa jagnaa maal liyyuu hoo jedhuun egaa akkasumatti bittin harkaa godhu gaa'ela jechuudha warri liyyuu jedhanii jechuudha innaa keessattuu warri laayifii tiktookii tokko siniif safu deeggartoota warri jedhamtan Yesuus Kiristoos isa siniif jedhee fannifame dhiiga isaa dhangalaase uumaa keessaniif qabsooma. Ishee qabaxxisee hin jedhinaati asirraa eenyuuf iyyuu hin qabsooman fooniif eenyuuf iyyuu hin qabsooman Kiristoos kosanaaf jedhee du'e kanarraatiin kana jechuudha lammii koo qomoo qomoo nan jaaladha nama nan jaaladha nan kabaja kana naannaatti maafaan eessattan beekan qabsoomaaf osoo nani kaardi birri shanii rakkadheera jedhe kaardi birri shanii eenyu naa guutaa biraamoo ermeellaa moo ruuttaadha namtu isaanii jiru gabnamummaa isaaniitiin na gaddisiisu haadha mucayyoon kun ennaa dhiiga boochuu imimmaa otoo hin taane koo dhiiga boochee jechuun hin danda'ama gugguufte naa hubadhu na taradda'ii ani yoo sitti kana dubbadheera ta'e mucaa kiyya ilaaluu hin danda'u mucaa kiyya argachuu hin danda'u yennaa dirqama itti ruutaan dirqamadha mucaa kiyya argachuun seera fuulduratti waan hundumayyuu waadaa waliif galleera mucaan kee dirqama alatti situ barbaade lachuyyuu miidhuuf keessaan immoo ija jaalata ijji isaa ilaalaa ture yeroo ishiin boochifa'e ilaalaa ture jechuudha akkasittiin gugguufte tokkoffaa immoo jechuudha Abrahaam maaliif dubartoonni akkattiin akkasa jaalatan marmaraan irratti gaggeeffamuu qaba anayyuu sammuna tokko irraa qabee waan godhu dhabnaan suura kiyya poostii godhe argitanitu miti suura kiyya poostii godhe jaalala irraa na qabee jechuudha na qabee anayyuu kanaaf aniyyuu nan marmarsiisa yoo sinillee dhiistan yoo sinillee dhiistanii jechuudha dirqama kooti kaa irra na qabe waanta ta'e isa kanadha achi egaa ruutaan cannaqaa jirtu dhiphisiisaa jirtu mucaadhaayii maalaa godhu yennaan nuti cannaqsiisamti kan jiru wanta jiru baruudha kan barbaannu si'iifis gaariidha saafis yennaan ana biratti wanta ta'aa jiru beektu argitaniittu wanta uumamaatu jiru waan baay'een ta'aa jira mucaadhaaf jedhee naqa malee waan biraa minaana jennaan mucaa edda argattee booddee mucaaf jettee miti kan dhuftunaaf jettee dhuftaa jetteen jechuudha kun salphina miti ifuma baasamee akkasittiin akkas goona akkas goona bakka akka osoo raawwatame jechuudha viidiyoo waraabaa miti waraabaati gallakkisaa akka tokkuma sila taataniittu sila babbaddaniittu sin waliin boborcamtaniittu sinaa borcuu safuudha keessan ruutaa akka dubartii dhala godhatteetti gadi jedhanaan gadi jechuu diddee ruutaan viidiyoo har'aa keessatti immoo siruma sakka gaardota warra kun nama reebuudhaaf dhufan fakkaatti mucayyoon jechuudha dhuma gubbaarratti garuu yaada gaarii kenniteef malee iddoo siif hin taane maa dhaabataa yeroo keen gubiin saatii keen gubii wanti hundumtiyyuu ta'eera kan ishiin jechaan itoo jirtu booda egaa Abrahaam jechuudha lafa taa'uu gaafa ka'ee jedhu ishiin akkas gaafa ishiin jettu wanta ta'e tokkollee hin jiru waan argite hin babaa'isiin hin dudubbatiin isa kanaaf jennaani mucaan dhiphisiin yeroo ishiitti gaa saatii ishiitti gaa durbaattiidha hin dhiphisiin hin doorsisiin wanta jiru itti dhugaa jiru haasawi baasi himi saatiin atti fixaa jirta ishittis fixaa jirta waan ta'eef hin deemna dafi kaayinaan ani har'a hin deemu gara manaa tasumayyuuti hin fedhu deemi hadeennaan wanta akkasiin jiruuti itti miti hin deemna itti mudilanii dhaabbatanii fajajanii gaafa afan ermeellaan dhugaan barbaada jette dhugaan fedhaa nan barbaada namni hidhamaa jettee iyyaadiini jabaadhee keessa darbuu fi keessa bahuu nan barbaada homaa tokkoyyuu hin ta'u naaf jettee iyyaadiin jennaan naa hubadhu naaf kana ta'e yeroo ammaa kana gaaffii kana maaliif naa dhiyeessite yeroo isaa ammaan turre sinyi ani sin kabajaa osoo si jaallachuu baadheera ta'e qebexxessee ta'eera ta'e qebexxeree ta'eera ta'e jechuudhaan hin gaggabdan si'an obsita hin ciiftaayyuun turre ati guyyaa qo'ime hin ciiftaayyume viidiyoo kee argian iyyume karaa lammiyyuu tiviime irratti hojjedhee ture yaadaas akkattati jaalala jalqabdee akkattati iddoo kanaan geesse goota abbaa keetii akkattati fiddee asiin geesse hunduma isaa dubbadhee osoo raftuun si argee maal idiitii godhamu dhuguma rafteen si eeyyuu anime si ilaalaan ture bilbilli keemmuun hojjetu baatirii fixinatti fakkaate hayya achi bakka hinnumaan jedhu isheen hin deemte ermeelaan immoo durmayyoo dhumayyuu isheen hin deemiin har'as gaafannu sin gaafannu deemiti iyyuu shaaworii galiiti dhiqadhuuti
dibadhu kootu toto shaayii bunnaa yennumoo wal gaafannaan dhiphatiin keessa keetti immoo wanti natti dhaga'amu dubbachuu barbaaddee wanti si qabe wayii akka jiraatu natti mul'ata jetteen maarree siin hin jenneenni yooni amma kana sitti himeera ta'ee mucaa kun dhabaa hin jenne yoo Ruuttaan kana qabadha yoo Ruuttaan jecha narra jedheef jechuudha boru jechuudha yoo ishiin irratti hin hojjete maal jetteedha qabadha ammoo ennaa sana Ruuttaan waan tokko hin dubbanne jechuudha achi garagaltas jechaa turte jechuudha yoo ishiin ila qammasiisuu baatte maal jette jedha Abrahaam jechuudha ganaa irratti hojjette maaliif jennaan tokko Abrahaam gorsanii dadhaban ittimanii dadhaban hiriyoon ittimanii dadhaban dhiira ta'e jedhaniin dhaabbadhuudhaniin yookiin mana keetti deebi'ii yookiin immoo dhaabbadhina dhaabbachuu dide inni lachuun lachuu jechaadha lachuun abaxxaadhe lachuun soraadhe lachuun gingilchaadhe inni otoo algaa tokkorra jechuudha garanaaf garas ciisanii inni walakkaa ciiseetti tola dhugaan siniin jedhetti tola jechuudha itti tola yeroo tokko argineera warra akkasittiin ciise viidiyoo warra abban anayyuun harkaa bade innaa jechuudha kanadha akkas barbaada jechuudha mucayyoon garuu naa gaddisiistira deebuudhaan nan jedha Ruutiyyaan qibrirree jette barteetti kaa akkatti rakkina keessa darban akkatti gidiraa keessa darban dhiirri maal akka namarratti hojjetu barteetti Ruuttaan ani hin beeku boru yoo dubartiin biraallee dhufe mucaan ishiin durbii sun immoo jechuudha akka nutti himtu barbaadna jettee dirqamadha ermeellaan boo'uu sin barbaachisu dhugaa jirtu nutti himi maalidha wanta akkanaayyuu doorsin hin barbaachisu dhugaa jirtu barbaannaa haasa'ii maaltu si sodaachisaa dubbachuudha jetteen ishiinis jechuudha gubattee Ruuttaa akkatti ishiin ilaalaa turte jechuudha akkatti ishiin bakka jechuun baay'ee tokko naarsiteette jechuudha innaa har'asittiin immoo taragaagga'ee tasgabbaa'een boru kana godaa yookiin sitti himaa jennaan ermeellaanis guyyoota 2-3 keessatti yookiin har'a yookiin boru dhaggeeffachuu fi baruu nan barbaada kan inni jedhu namoonni baay'een immoo guyyaa har'aa keessaanii hin jaalataadha keessaan hin jaalataa kaameraa fuulduratti muudideedhaan maal sodaatta anii fi ati fidheerraa dheerme Ruuttaadhaan jennaan Ruuttaan hin fidneetti amma yoo fakkeenyaaf sifaana rafeera ta'e sifaana ciiseera ta'e jechuudha hin fidneedhama moo fixeeradhama moo irraa feedhama moo naan gallana dhugaa dubbachuudha tarsaasneerraa inni fidheeraan ifatamaa nu gidduu hin jiru mucaan nu gidduu jira malee ennaan Ruuttaan lakkii jette hin fedhu jette akka waansaa Ruuttaan okkoo hidhamtuudha foonaa dhaqoo Ruuttaan hidhamtuudha hin xaxxi waan argite waliin rukutti ija shijjaamsiti akka durii miti gadi dhiyeennan gadi jedhu jette dhaabbadhu jennaan hin dhaabbadhu jette meegaa Ruuttaan maannati meelaan tokko yoo gochekkoo torbaan tokko wayiidha torbaan tokko iyyuu maali naa nyaatu dhugaa yoo nani boo'e mataan koo yoo nan dhukkubu maatumti koo nan dhukkubu callemen godha gaafa inni cillimmeedhe bilbila isaa cillim suura isaa bilbila koo keessaa cillim walaa tiktookii isaa walaa imo isaa cillim godheen jechuudha xidditteedheen akka haarawaatti giffedhe akkana baa maleeni dhiira raastee deemtuuf hin boo'u haadha gosa nan boo'u indee maaliifan bu'a jedhame haadha kukaa kan kontaaneefuu dhaqee inni immoo waaqayyo immoo qaxxi godhe tokko lama jedhee ajajee gubbaarra kun kan dhala kootiti jedhee akkuma addaamiif yoon kenne anaaf yoo kenneera ta'e kan kooti waan ta'eef eessayyuu naqu eessa dhugaan hin jedhe ilaalee amma kan kiyya akkatti hin doorsisan atiin jedhaan eessayyuu naqu dhugaan hin jedhedha ina deemta taanan illee hin kufta malee hin milkooftu hin jedhanii kanan jala kaa'e bakka hin dhaabbate eessa baasa dhaqa eessa dhaqa maa dhufe kaleessa maa dhufe yeroonis immoo barbaachisaadha yeroo jaalatan nama akkamii akka jaalatan kuni gaa'ilarra jira ture inni hiiknee mucayyoon dhuftee biddi waan ta'ee minminni waan ta'eetti nam'ee hin gubatte maal akka ta'e hin beekan minmixa wayiitu ani hin beekan ani naan galle
Angale. Siniyoo sinii galee nu if akkas akkasii akkaan keessan immoo jaalatte maal taateetta? Maal ani in jaalatte kaa'ee jaalachuun immoo jaalatte baasawee yeroo tokko jaalalli beektu ajaa'ibadha. Durbii koo tokko beektu biyya dura turre tokko jira kaatariin ture dura oduu wal keessadha. Achi jaalattee jechuudha madaamii isheetiin maayettiseetu fakkaate namatu fira ishii miti ollaadhuma namni du'e achumaanii obboleettii koo du'e jettee jaalallee ishiitti galuudhaaf gaafa jettu ishiita akka malee jaalate malee inni waan biraa jaalate gaafa akkas jettuuni madaamiin akkas jette namichaan akkas nan dhufa gaafa ishiin jettuun eessatti dhuftaadhe maal abbaa ishii gootiree deebitee teessee achi booddee icciitti safaana qabdu hunduma sanatti himtee nan gubadhee maal ibsan dhaqee jechuudha namicha mucuqii sadiqee gaafan biyyatti galuu jechuudhaan qaxxiree bira darbuun barbaadu hojii isaa wanta beekuuf garuu na dubbisee jechuudha biyyadha firaadha kanaafiyyuu isa kanadha siniin jechuu jaaladha Ruutiyyeen ammas viidiyoo yookiin waraabdeetti dakka jettee waraabdeetti ta'uu danda'a dhugaan siniin jedhe waraabdee misaa nyaatee raatte garuu misaa nyaatee fataadhaniiru jettee kana dura jechuudha waan akkasii kana gaagooteetti fakkaata waraabi maal abbaa isaatii waanuma wanni wayitii abba cirraanqoota bishaan keessaa fakkaata dhugaa rabbii woon sun fakkaata wanti biraa maaltu jirame waraabee har'as boos waraabee waa malee iyyuu sodaanne akkattiidha. Salphina dhugaa rabbii. Waraabee nuun jette akka nutti baate qon maal goonan jedhamee ani kan hidhaa yoo ta'u baate amma harmeesha akkana fidaate dhugaa qashii haadhan malee mucaa waraabee jette okkoo mucaa waan ollaa ta'e du'e akka miidiyaatti nan baanee mee xiqquma ishii Ruutiyyee dhugaatiin jedhe daqiiqaa tokko siiniin jedhu lama siiniin jedhu sekendum tokko billichi godhiiti jechuudha tiktook irratti callim godhi dallatime sasii wayya.